الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يا إخواني، سنفسير رسول ربي عليه الصلاة والسلام كيس جرة وقا سقليس كيس جرة كرسول ربي عليه الصلاة والسلام أمتا موتما قدتي زمن سني عالما إر قدؤه تروم تبي إسلامة دول أفكوبا واجر تودغياني حاجة سين دولتي أصرفتن إيغني رسول ربي عليه الصلاة والسلام دول قبيساني ورانا مؤمنا كمسلمة نمكوما صدوما قبيساني دول اتبهن درسي لمان دبركيستي بل إنان دولة سنباسو أفرقو هغم جيتو ترغمي هغم تكو مني مسلمة قودر رافودته بل إنان دبنه أما اللي وانينو دبنه akka duula san keessatti ummanni munaafiqtoota akkuma duula artiin duraa keessatti mul'ataa ture duula san keessatti haga duraanii akka isaan mul'atan dubbanne warri munaafiqtootaa sun tarkaanfiin isaan duula san keessa fudhatan hedduu tokkoffaa duula kanarraa qooda fudhatuu dhabuu murteeffatan miilan deemanii akka qoodarraan fudhanne hori'iin sadaqaa baafatanii akka qoodarraan fudhanne wama silaa duulli kun qoodarraa fudhatuu barbaachisu hundaanuu akka qoodarraan fudhanne murteeffatan. kana keessatti rabbiin guddaan maal jedhe وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين. هندي سانيدي فما قافتني رسول ربي تنديمون دندين نركوك أمنا دي فما نوغدي جدني دولار راهفن دولار راهفون رسول ربي برا هفون كن إسان الرفاتشيفني سلا نمني توكوان دلئيو دلقي دلين تون اتدقى يمتي وما اتدقى يمني إسان بل انقم مدنيو هفين سكان ملقوني سياسة الركو غردو فلولا جنكي غردو كيسا هفني جدني wanni guddoon isaan hambise mootummaan sun zamana sanitti waraanni si'ii qofaan gara milyuuna 5tti lakkaawama. mootummaa aalama kana bakka lama qoodanii harka tokko bulchitu. mootummaa akkasiisan namnummaan tokkolleen zamana san keessatti ka'ee lolaan jechuunuu dubbii manaama fakkaatti. isaan maal itti fakkaate kanaan loluun lubbuu fi halaakuu waan taateef mala godhanii jalaa hafuu barbaachisa duuba. ka jalaa hafan jalaa hafuun kun eegasillee isaan irrifachiifne rabbiin guddaan maal jedhe suurata tawbaa keessatti fariha almukhallafuuna bimaqcadihim khilaafa rasuulillah jalaa hafuu kanaan gammadan jedhe tulleen jalaa hafuun dili jalaa hafiinsa dilii keessa jiraatu un gammaduunis dilii biraati. hagas qofatti odoo silaa dhiifama gaafatanii irraa hafanii lubbuma fi qofaa hambisanii silaa sunuu haga tokko hagas qofaa miti ummata bal'aa waraana kana garaa cabsanii hamtuu keessa buusanii addaan sodaachisanii sodaa keessatti uumanii lolarraa hambisuu yaalii godhanii irratti hojjetan. rabbii guddaan nu hime maal jedhe waqaaluu laa tanfiruu fi lxar aboo zamanni zamana baasheeti oolaa gudda jira karaan karaa beelaati karaa dheeraa bakki isin deemtan ammoo lola mootummaa gugurdoo loluun hin dandeettaniif hin halaakin irraa dhaabadhaa jedhanii nama fiittee dhaqanii akka firummaatiin akka saahibummaa qabaniin dhaqanii ummata lolarraa hambisuu yaalii godhan. maal jedhan akka qoosa'aa taphatanii mootummaa ruum guddittiin deemtanii loluu akka nama gosa arabaa keessa deemee arabaan lolee seetanii hundi keessanumee deema yoo isin hunduu booji'amtanii gabra taatanii ka suuqa magaalaa irratti gurguramtan arguu baanne amma nu gartanii jedhanii ummata sodaachisan. gama diinagdeetiinis isaan waan baafne jenne warra waa baasellee gargar balleessuu yaalii godhan ammallee yeroo horii ummanni gurguddaan sadaqatu san sadaqaa gurguddoo nu armaan dura dubbanne kan namu waan qabu sadaqate san
isaan qoodarraan fudhanne qoodarraa fudhatuu qofaa miti qoodarraa fudhatuu qofaa miti warra qoodarraa fudhate kanayyuu qalbii cabsutti goran maal jedhan fakkeenyaaf yoo namni tokko horii guddaa fidee sadaqatu garaan haa arganii barbaadaa bare hagam horii qabaa if argisiisu kuni jedhanii itti koflan yoo namni tokko waan qabne horii xiqqaa fidu mee kana maal godha rabbiin horii isaa xiqqaa kanatti qarshii laaftuu kanatti waya laaftuu tana mallaqa xiqqaa dhihana laafaa kanatti rabbi maal irraa hajam maal fuudhee kan olii gadi hin deeman itti koflan rabbiin guddaan maal jedhe الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم ربنا أكسما شنفا سنرها ماتا والنسان نما رفاجيسا علاماتك تقافسا إسان التنمى بهان تهاقا أمدي ما أجر تتك مال قدن لولا كان الرهفو دليل بربادا أما وان باي وان حراماتك هجتو بربادا نما مكاكنا علمي بيكو توكو برباداني فتوى قد إيراني إسا التلفزيون رتائي وحاسو حرام كان حلال قد اوف دليل بربادا تون أما دلي مرر بدوتون دلي ارمان دورة دبرتون دراتنا دربادو وان ربي حرام قد حلال قد اوف دليل بربادا مئة كم فانكم فكين كنا مال جنا فكينا فمنا متوقت جد بن قيس جدانين ورا منافق توتر راتوك كأرمان دور قافا حديبية عمرة مسلمني يا أن وقاش نيسو كيسا كأرمان دور دبني إسا وقاش هيسو كيسا منافق نتوكيتش قافسا إنسان كيسا جيرو قافنا مكما توقف ربا فور muka jalatti rasuula rabbi irraa ballama fuudhan kadidee irraa hafe isa kana jaddi ibn qays gaafa kana maal jedheen rasuula rabbi dhaqee yaa rasuula rabbi an deemuu hin danda'u rakkoo takka qabaa rakkoo santu na dhoowwee jedheen rakkoon tantee maal jennaan aniin kun qiyaasa malee dubartii jaaladha jedheen dubartii babbareeddu yoo argu irra taa'uu hin danda'u jedhe biyya faranjii adaadii tanas dubartiin isaanii qiyaasa malee bareeddi yoo achi dhaqee heger balaa sanitti bu'e dubartii sanii bu'uu kiyyan mala saniifuu eega bakki sun badiin keessa jiraatte badii sanirraa asumata hafuunaa wayyaa yaa rasuula rabbi achi nan geessine na dhiisi jedheen allahu akbar sodaa rabbiirraa jechuu iimaanni mu'mina iimaanattu akka haraama sanit hin seenne asitti hafuu murteesse artaa daliila rabbi zinarraa fagaadhaa jedhee miti walaa taqrabu zinaa jedhe eega rabbi ittiin dhihaatinaa jedhe dubartii sanitti kaloofnan itti bu'e jedhe kanaafuu achi nan geessine yaa rasuula rabbii na dhiisi jedheen irraan hambis jedheen rabbiin guddaan isarraa nuu odeessee maal jedhe ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين إسان الرا ورنا ديسي دي فما ناقودي فتنة بلتنا نسينسيسيني حراما نسينسيسيني أسين لكس جدو جري بدي سان بكة تمال جسون تداراتي حفين سان بدي سان اتبو أنتو كجبان بدي سان اتبو أنتو منافق من بدي سان اتبو أنتو رقدو يا ربي حقس كفامتي جهنم ربي مرسيقا ورا كافر توتا سنون ديو عذاب جدي ربي قدان إفنو باسي warri munaafiqtoota tooftaa kanaaf kana fakkaatu hedduutti hojjete warri hangni tokko isaanirra maal jedhan waraana kana wajjiin baane yeroo wal qixxee karaa geenne guyyaa lama guyyaa sadi guyyaa torbaan tokko yeroo deemne aboo dadhabne karatti fin halaaknu haa deebinuu jenne achirraa haa deebinuu jedhe akka namni hangni tokko nu wajjiin deebi'u gartuu balaas akkasiin geettu أسي رسول موجين عليه الصلاة والسلام دولا بهن ورانا بهيدم يرو وراني تربان تكو ديمت ديبوت لفتقو ققدو بشان انجرني ركون ساني بيلت ساني نموغو سفيكي سدابتي أبو حلاكمني كونو حلاكي يا آجرة تربان تكو تكنا دردمني
lafti ammallee lafa dhihaattuu miti in halaakamnu nu yaa isaan gallaa jedhanii deebi'an nama hagam yeggisan sossobanii ka waan beeyne gowwaan cabee jala deebi'a akkuma gaafa uxuduu hojjetan akkasitti gariin isaanii hoo wal qoodanii maal jedhan harki tokko yoo achitti deebi'e harki tokko akka hin deebin haga waliin deemu jedha haga boodatti waraana wajjiin haa ima deemu waan danda'e rakkoo muslima irra geessu ummata kaafiraa ka muslimaan lolu sanii haga danda'ameen oduu dabarsu bakka mijoofte rasuula ajjeesu bar ummata taphaatii miti beekaasi zaahira kana ammoo muslima dhani beeka adunyaa tana keessa namni guutama nama akkanaa kana nama maqaa muslimaa kanaan deemmatu ka ammoo dhugatti xabi'aan isaa kana haalli isaa haala warra rasuula wajjiin jiran alayhi salaatu wassalaam zamana keenya wal gaafii qabaaree sun zamana sanuu eega jiraate yeroo isaan dhufanii rakkoo himatan rasuulli alayhi salaatu wassalaam nama rakkoo himatuyya hayya ifirraa haf jedhanii hin deemini maaliif akkana godhan isaan akka zaahira kana nama ajaja fudhatu nama amrii fudhatu tahuu if garsiisuu barbaadan akka osoon hayyaminiif akkanaan lolarraa hafte namni hin jenneeniif barbaadan rasuulin hayyamaaf alayhi salaatu wassalaam maaliif hayyamaaf rasuuli lola jihaada karaa rabbii keessatti nama fedhee qalbii qulqulluu feetee jihaada goote malee namni dirqiin oofan tokkollee nama fayyadu wanni uleen itti oofan tokkollee nama fayyadu beeka nama qalbii qulqulluun itti deemu qofa nama fayyada قروا سني وجه رب قدان الرتالته عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين رب دي فمسيها قولوا سيرها دبر ما لفهم تفجر ربي سبحانه وتعالى هادوبين الدانسيبات وتسلع كما الدان بهو نما وصو رسولي نما تقولين هيا مقافسا جدي إسان هيا ما مليها فانسلا هاي نمني إيمانك أبو كركوك أبو يوسين هيا من jedhaniin rakkoo isaasan dhakkisee ofirraa deema osoo rakkoo qabu deemu ka iimaana hin qabne noon addaan bahe jechuu namni duuba ikhwaanii munaafiqni yeroo hundayyuu waan beektan namni munaafiqaa nama kaafirarra isattu hama kaafirarra nama munaafiqattu irra hama rakkoo munaafiqni muslima rakkisuttu irra guddoo yeroo hundayyuu cinqii takkaa rakkoo namni kaafiraa muslima miidhurra miidhaa namni kaafiraa muslima miidhurra miidhaa munaafiqni miidhuttu irra baddu sittin fakkaatiin gormuu godhanna waahila godhanna nu haa qarqaaranii nu wajjiin haa dhaabatanii wallaahi yoo si wajjiin jiraatan bu'aa tokko siin buusanii beek namni kaafira namni munaafiqa ربي قدتنهم لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين ربي سبحانه وتعالى نمني واي لولاتيف واي منافق آكنا براتو لغا أنبر بعد سورة التوبة مقرأ إخواني سورة التوبة أدانا مقالشا سورة التوبة واي وان كانت أكا غاريد أدان قلشة سورة التوبة جرو أما جرتو كان أكمل نمو جنجرة دور بعد سورة التوبة قرأ ربين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا يو إسن الدبلماني إسي وجين ديما إسن بدي ما في لافنا في والرب ما في جنك إيمالي بؤات كل سنين بوسنجر ربين سبحانه وتعالى سني وجين قرو وراني إيمانك أبوكم قبائي لولاف به ورانا كما صدمت به جاء رجبا جاء تربيسو اجو وقاسق ليسو كيس مدينة راسوچو اجي وراني قدتشكون يرو دراتف سينا مسلمة كيستي وراني حقسكيو بهو يرو دراتف وراني كما صدما يرو دراتف لا لما اك مسلم نتي هرا اجي رغرتو قاف بدري وراني حقمتور نما دب سديف كدشان قاف احدو نما دب توربا منافق توتري بس ديو جلاهم بف أكسو ما نوف قاف حديبية هو قام نما كوما تقوف دب فور
gaaf fatxii makkaa hoo hagam takka horaa deema laal ol deema gaaf fatxii makkaa hoo waggaa 8 nama 10,000 ji'a tokkoon booda nama 12,000 yoom Hunayn arda nama 10,000 waggaa tokkoon booda malee nama 30,000 laal hagam takka namni dabalamaa jira garta namni tokko jabeenni akkana yoo wanni kan kee martuu ol deemu jiraatte jabaataa jirtaa beek yoo bakka dhaabate takkaa bakkaa gad deemti si dhumattee beek akkanatti egaa gabaabinatti darsii dabre keessatti bakka baafnee hawaasa muslimaa kana bakka 5 baafnee 3 muslima mu'mina 2 munaafiqa jenne 3 muslimaa kana bakka 3 baafnee tokko warra sadarkaa ol aanuuti warra fatxii makkaa dura tokko immoo warra fatxii makkaa boodaati tokko warra fatxii makkaa duraa ka dogoggorritti argame jenne ka lola kanarraa hafi kun egaa warra 2 warra munaafiqaa jenne yeroo waraanni kun socho'e warra iimaana qabu sanirraa nama 3 qofa tafe nama 30,000 irraa nama 3 tafe jechuudha nama 1,000 irraa harka 1,000 irraa tokko tafe jechuudha waraanni socho'e yeroon oolaa jenne karaan dheeraa qiyaasa malee miilan deeman aduun beela kara lafti bishaan hin jiran rakkoon gugurdoon ta beelaa ta dheebu'u ta cinqii ta deemsaa qabatti sinqii diqqoon deemmatan timira takkitti namni hedduun gargar qoodata baraa timira jamaa keenya timiruma takkicha bakka heddutti namni 2-3 gargar cabsata amantii waan akkuma lafatti deemtee isin dhuftin isin fakkaatin bishaan kana in una marroo takka namni une lammatan unu naman garu bishaan hagnummaan sunuu harkaa dhume waraana guddichi kana gaala kana gorra'anii bishaan gaalli garaa keessaa qabu kana waraabbatanii dhugan maal isin fakkaate ikhwaani dubbiin tun waan dhugaan argame beeka mardhumaan gaalaa keessa cunfanii bishaan waraabbatanii dhugan karaan karaa dheeraa san osoo akkasi deemaa jiran biyya hijrii jedhamtu tana dhufe waraanni guddichi kun biyya hijrii dhufe biyya hijrii tana dhufe biyya hijrii tun kaaba Su'uudii tana keessa amma biyya Su'uudiiti biyya Thamuud ummata Thamuud jedhamtu ka dursan kana bisaalaha itti ergame alayhi salaam biyya isaati waraanni guddichi kun seene biyyi tana dhufe karaa kanarra bahe Tabuukii deema biyya Su'uudii keessa yeroo biyya hijrii tana dhufe eela guddicha achi jiru eela hedduu jira eela guddichi tokko acheesanii waraanni bishaan waraabbate waraanni bishaan dheebuun fixxe horii obaafatee bishaan waraabbatee qodaa guuttatee dhihana dhaabatu gore waraana duraa harka duratti waan kana hojjete yoo silaa harki odhakka akuu ka rasuulli keessa jiru alayhi salaatu wasalaam dhufu oduun deebitee lafa eela arganne laga arganne rabbi nu obaasee quufne yaa rasuula rabbii dhugaa jirra jedhaniin amma gaa imtihaana kana rabbiin namuu iimaana qabu imtihaana godha xiinxala cinqii hagam geettu karaa dheeraa kana maraan xiinxalee ammallee xiinxalli itti dabaleef rabbiin subhaanahu wa ta'aala maal itti dabaleef mee ikhwaanii يوس رسول ربي عليه الصلاة والسلام مال جدا لا تشربوا من مائها شيئا ولا تتوضؤوا منه للصلاة وما كان من عجين عجنتموه فعلفوه الإبل ولا تأكلوا منه شيئا الله أكبر ورانك بشان ورابة الجرو كنوغو الجرو كان أججني التبه نمني كل بشان كان نوغين جدا سبحان الله سبحان الله توكو بشان كان نوغيني dhaabaa jedhan hayyee maal taanadu bishaan kan akka namuu dhugin akka namuu wadda'anneen akka namuu dhihanaan hin dhaabanne dhihana isaan dhaabdanillee horii nyaachisan subhaanallah subhaanallah dhihanuu bishaan kana dhaabatellee nyaatina mee maal taata ikhwaanii waraana rakkoo guguddoo santu harkaa qaba dheebuu hagam guddoo irra dhufe
isa ka dhihanayyuu waan dhaabatuun dhabe dhihanuma dhaabatuu dhabe bishaan dhugu dhabee rakkate ka amma bishaan ilafiitiin argu bishaan kana dhuginaa jedhanii maal bishaan ummata rabbiin itti dallanee halaakeetii bishaan kana dhugina moromee takkaan maletti zamana keenya kana du taate sila waraanni sun achuma daddaan cabaa dhugaa rabbi achuma finqilee sila bishaan sanis dhuge ajaja dura taa'aa isaa sanis didee yoo mara diqqaatte bakka lama daddaan cabee wal dhawa sila waraanni sun yookaan mooticha dura taa'aa isaa kana ajjeesee ofirraa darba garuu sun waraana akkasiitii miti waraana qulqullu amriin rabbii dhufnaan harka kennatu yoo feete du'atin moromee takkaan maletti amma laal nama akkas waraana guddaa dhiisi ilmummaan kan kee diqqaan zamanan sii morma dhaabate yoo ati amma boo kana fuudhetu maaliif fuudhe siin jedha tun amma silaa moromee hagam geettu qabdime bishaan ka warra qureeshiitu ka warra kaafiraa yahudaatuun dhugna eela yahudaatu madiinatti dhugaa turre gaaf makkaa dhaqnee bishaan warra mushrikaa dhugne akkamitti bishaan kana rasuula rabbii nu dhowwitan kana dhugnaa nu dhiisaa jedhani sila moromee hagam geettu qabdi silaa dubbiin tun garuu warri kun tokkollee hin goone laal maal warri warra rabbitti harka kennate wallahi rabbitti harka kennatu jechuun ta akkasiisan dhuga'aan rabbitti harka kennate jechuu warri kun moromee takkaan maletti shakkii takkaan maletti rabbii guddatti harka kennate warri وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا لربنا وما كان انتان لمؤمن نما مؤمنات ولا مؤمنة مؤمن انتان إذا قضى الله يا رب مرتس ورسوله رسول سا مرتس أمرا وأن تكو أن يكون لهم الخيرة في المان براء سانين جرو جدت ربي مرتس سمليت براء جرتو ورانا كستي امتحانا قسك وسن كيس به فلدر الدين وسوديمو لففقو اوتا امني كافرة دران دولة به ورانا في تيجستانا رفي أقلين إلمانا ما هندو لولا تكاانا من سينا قبتي أغري لغيني جدوتو أرمتي أرقمو أجيرا تجدني نمو سغنتا كيسا قباياتا ummanni baadiyaa ummanni arabaa ka naannoo san qubatu hunduu dhagaye ambana arda maaluma bu'ina mootummaa guddittii aalamaa saniif mootummaa islaamaa ta amma guddattee araba hundaa dhuunfatte tana arda akka ajabatti wal dhoofti ilmi namaa arda hobbaha jedhanii tana namuu sammuu keessaa qaba yeroo waraanni muslimaa dhufe ummanni kaafiraa karuum kun taa'e wal mari'ate aboo jartun namni kun ergamaa rabbiiti rabbi waliin jira waraana baafatee dhufe nuun dhufe ifirraa dhoowwinee lollaamoo maal taane wal mari'atan wal mari'annaan maal jedhan jarana jara tana ta isaan nama 3,000 nama 200 geessinee nu injifatan waggaa lama duraamisu nu injifatan amma waraana 30,000 ka isaanii dura dhaabatu hin dandeenyu haja laa baqannu jedhan ajaa'ib rabbiitiin tun ikhwaani waraanni guddichi mootummaa gudditti kabajaa mootummaa guddittii saniin eegne erbee fi guurratee baqate alhamdulillahi rabbil aalamiin erbee fi guurratee baqate yoo rasuulli rabbi alayhi salaatu wasalaam dhufe waraanni baqatee hin jiru rasuulli achi qubatanii biyya mara keessa nama erganii waraana erganii dooyaa baasanii biyya san qabatanii biyya san ijaaranii bulchanii allahu akbar nagayaan keessaa gad deebi'an nagayaan irraa deebi'an alhamdulillahi rabbil aalamiin yeroo rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam achirraa gad deebi'an ummanni munaafiqtoota dubbiin tuun warri munaafiqtoota haga tokkottu waraana wajjin jireennemi hagni kun dubbiin tuun guddootti hadhoyte aboo maal jedha waraanni kun yoo dhuga'aan injifatee bifa kanaan araba hundaa dhunfatee madiinat deebe nuu dhumatte
maal goonen isaan silaa maal barbaadan lolli argame isaanis warra kaafiraa wajjiin lafa jalaan dalaganii akka ardha warri muslimaa kun hunduu lafarraa hobbahu barbaadan isaan garuu wanni waan rabbi deemmatuun iloo taatisu wa fedhii ilma namaati wali galti waraanni nagayaan gammachuun quufan biyya hunda keessa deema kiiloomeetirii 100 gamisan deemaa nagaa hidhata'a biyya mara ijaara'a biyya mara dura taa'atti godha biyya mara sirreessa'a as gaddeebi'e waraanni guddichi kun egaa allahu akbar nasri rabbiitiin gaddeebi'e yeroo inni deebi'e gaara tokko tu dura jira gaarri kun lafa xuruuraati lafa namni hedduu wal bira deemuu hin dandeenye maal murteeffatan isaan amma walga'anii halkan gaara san keessatti rasuula ajjeefna jedhanam subhaanallah subhaanallah baraa ikhwaani diinummaan bar diinummaa lalaaftu tanaa miti beekaasin gara maraanoo amma dadhabamte amma rasuuluma ajjeesu murteeffatan rasuula ajjeesuu isaan murteeffatanii rasuulli rabbi homaa quban qaban alayhi salaatu wassalaam waxyiinis ittinin nagayaan deeman rasuulli yeroo rasuulli deeman sahaabaa lamattu rasuula wajjii yeroo san deema tokko Hudayfa bin Yamaani tokko Ammaar bin Yaasir jarri lamaa waan argan nama fuula hidhatee namni hin garre ka gama gamaa dhufanii rasuula marsan arge jarri lamaan rasuula dura dhaabatanii akkasin lolan wallolanii lafti xuruura akka gaarii walloluu hin danda'anii lolli itti jabaannan jarri baqatte rabbiin sodaa qalbii isaanii buusee baqatan eenyuu isaanii hin beekne immoo rasuulli gaafate jara tana beektanii nan hin beekne baqatan ammoo baqatanii gara biraan deemne lafti halkanii dukkana namoo akka gaarii dingol hin garre gara biraan deemne waraanuma seenan in beekan akka namni biraa alaa dhufin akka isaa warra munaafiq as kee jiru taate in beekan saniin booda rasuulli rabbi waxyiin rabbi fidee jibriil itti hime eenyu ta'uu isaanii maqaa isaaniitiin itti hime mee silaa nama kana murtiin isaa maal meera ikhwaani jara waan kana hojjatte murtiin isaanii mee akka aalama keenna ka zamana keennaa kanas silaa mee murtiin isaanii maal rasuulli rabbii nama ajjeesuu nama dhiiga ilma namaatii dharra'e jedha warri kaafira subhaanallah waan hin saalfatamne ajjecha murtiin isaanii silaa beekama nama waraana ka dura taa'aa waraana mootii biyya ajjeesuuf saganteeffatee weerare maal godhan sila tun dubbii gabaabduu sila garuu rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam hin tuqne itti dhiise wallaahi hin tuqne rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam maaliif hin tuqin dura wanni hin tuqiniif wanni qabatamaan tokko hin jirtu rabbi haatti himuu malee wanni qabatamaan takka ta abboosi ta hojjate kunoo abalusi arge jedhaniin hin jirtu takka maaliif ammoo waxyiin rabbiitun gayu waxyiin rabbiin gaya isaaniif waxyiin rabbiin gaya nuuf fuuldura akka namni shakkii walin ajjeefne barbaada rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam allahu akbar akka namni shakkii walin ajjeefne tana barbaadan waraana keessatti namni irri guddoo shakki maan dhumaa beekaa ikhwaani shakki maan du'aa beekaa namni mootummaa funqolchuuf jedhaniitu mootummaa irratti hojjettan jedhaniitu faallaa maalii taatan jedhaniitu ilmi namaa shakki maan dhumaa beekaasi tana barumsa nuu kennuuf rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam akka namni tokkolleen shakki in namni tokkon ajjeefne yoo haala qabatamaa takka waan tokko irratti argan malee manaamaan argeef rabbiin natti be'eef akka namni nama ajjeefne godhan rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam karaa baasuu jiran jara san tokkollee waan tokkollee irra hin geessine alhamdulillah adaalaa jechuun tana wallaahi nama wal qixxeessuun mirga namaa eeguun mee mirgi namaa kanaa olit eeggamu ilmi namaa eessuma jira ikhwaani mee rabbii keessan sodaadha wallaahi yoo gartan ikhwaani seenaa rasuula rabbii kana alayhi salaatu wassalaam dubbiftanii yoo gartan namni rasuula rabbiirraa waa himu hunduu naman beekne namni beeku namni waan kana beeku danda'ee waan irraa himuyyuu hin danda'u wallaahi faarsuu malee akka rasuula rabbii arrabsuu hin dandeenye
ما ماله ما نربس نما الربان كان مالي نربس تاتي الربان كم ربي كل ليس كان مالي نربس تاتي الله أكبر الله أكبر أكسي يا إخواني وراني أسودي مغالي يرو إني قالي قادو بين سلا بلدو كيسي أجتي قباب سنة إيغا قادو اللي كن ديبي إمبودة وري منافق توتا كن ربين سلطيلة باسي ربين إفا باسي إنسان طلمان إفا بهاني نمن هندو إسان بيك كان الراكا كأي كبالا لما قردو ربين قدان أي كبالا سلمان تو إسان جابسي حاجة توكو كبالان سلمان مال توكو فا مسيدة توكو إيارا ولي قاليني ور منافق أهني هافي جما كينا كان انتاتو دبيني مي مسيدة توكو مقالا مقاد إيارا ني كتجيني اچ جلت سوتا سودان دين كسلاتا مسيدة كان رفنو كان الرا سببا هفنون أرغانو ها إيجارا نو جريني ولي قالان مسيدة هن إيجارة نفني رسول ربي تين كوتا مسيدة نوبانا رنين يرو رسول تناف قباي ربي نتمي مال بنتامي جابسي يرني مسيدة ديغا يرني مسجد الضرار كجد مسيناك يسبي كما رسول ربي عليه الصلاة والسلام صحابنا ما هكذا إرغاني ديوا مسجد سن بل ليس يعني قوة يعني رفانيتو مسجد سان جارة كان قوة هركا كن قياسة مالي إسان رفتشيفتي إسان تتنارفتني وما تكون هندو سقنتان هندو هركا بدي وان هجة ولالا موتيش ساني قديش دوئي ربي نجيسي عبد الله بن أبي بن سلول قاف صندوق إن الليل وقاسن كيس كدرا ورا كان ولك أبي كرورسي درا حاجة أرد إرت هجتيسا منافق مرة الدنيا سبحان الله قالوا رسول ربي عليه الصلاة والسلام حاجة نجرو اللين كباجي إيه ندو اللي ميتة ساكا غارك كباجي رحمة قول إيفي أكا غارك كباجي مالف واحد دوف قوسا ساتنا قوسا جبدو الرادلتي ورا أنصارا ورا خزرج ورا أمتا كان إيه فتوف رسول ربي عليه الصلاة والسلام لما تإلمسا صحابانا ما كباجا قردا قبو مكان سا عبد الله أكما أباتي عبد الله بن أبي بن سلول المسلم مكان عبد الله المسا كان كباجوف رسول ربي عليه الصلاة والسلام كان راكا إيغا رفع يا رسول ربي أبانك يدوئي ربنا كان أدوف جدين يوس يا ربي أرارا مفتد ربي كان أتف أما اللي مدورة كان كينا كن يدين مدورة كان كيتن أوالا رسول مدورة في بافتي عليه الصلاة والسلام كنف لا مي ربي صدى ميتولي كان أقول نمت أولا ربي كيسن صدى إيسو مجرمي نما قويا رسول إرقامرة قويا رسول عليه الصلاة والسلام هجرة بهني مدينة فنرة أكا رسول أجيسون أكا رسول فأمنتيتنا لفرها حقون سجنتاني سا جارس كان بكما قاسينا قبتي أسر ديما يهودا كان دكي قريش دكي عرب كان ولي تدي أكا دينو من إسلام اللولن تون أكا سين دابا نرد حجتا إسا كان كدو كواهقم حجتي بر واهقم رسولي بفكان أنا مرحمة قرني في العالم قميصة في مدورة في باسني كنني في مدورة رسولات أوالامي حاجة سقفامي رسولي ديما رسالاتي جنازة رسالة رسول عليه الصلاة والسلام إرتي صلاة رسول عليه الصلاة والسلام جنازة سرتي صلاة سني وجين كمال نما قرسي سدوبة إخواني نما همتوها قم جيتو سرت هجتي أتي تولومان قل كيف يجونو قرسيسا إيغا سيغا ربين سلام ودرتيغا عمر كدلني رسول ربي كم درس صلاة رسول الرسالة قالوا دعاء الرسول يقول إيه سنيف ويا الرسول كالنفس صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم تقول لسان فيا ربي قد ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون ربي سبحانه وتعالى
wanni sun tokkolleen isan fayyadu warri munaafiqtootaa waa kana lamaantu isaan dhaye lafa jala dabarse duule kanaan booda gaa ikhwaanii munaafiqtoonni akkana caban ummanni arabaa baay'een laalanii mootummaa guddittii akkanatti waggaa gabaabaa keessatti facaate tana ta aalama gugurdaa mootummaa guddittii aalamaa san dhaqxee itti duultee mootummaan aalamaa guddittiin jalaa baqattee sodaattee baqatte san eeganaa loluun hin dandeenyu arabni guutuu murteeffate huduba maal dhufnee madiinaa dhufnee jedhee namuu manguddoo ergate manguddoon ergaman kun bifa hedduun dhufe namni wafdiin gaafsan ergamtee dhufte gara 60 gosa 60 biyya 60 nama ergate jechuudha warri gariin kitaaba siiraa keessatti gara 100 gaya gariin dhugumaan itti quufanii amantii islaamaa tana fudhatuuf dhufan gariin sodaatanii islaama zaahira kana saniitu jala buluuf dhufan gariin waa sharxii wahii kaayatanii yoo waa hagana nu hayyaman islaama taanaaf dhufan gariin islaamummaan barbaannu amantii teenarra bullee garuu gibira baafnee waliin jiraanna irratti dhufan warra dhufe kana hundaa gaa maqaa dhabuu hin dandeenyu mee keessaa wafdii gabaabduu warra dhufe gabaabaa haga tokko maqaa haa dhufnu warri duraa ka irra nama ajabsiisu warra thaqiif gosa thaqiif jedhamtu tana iyaadattan warra xaa'if gosa jabduu araba keessaa irra kabajaa qabtu qureesh fi isaan yaada nama muslimaa keessatti yeroo san seenaa gurraacha qaba warri kun waa hedduuf tokkoffaa rasuula rabbii akka hamatti miidhan waggaa kurnyeessoo bi'atharraa ergama rasuulli ergamerraa waggaa kurnyeessoo yeroo rasuulli abbeeran isaanii du'e haati ibana isaanii duute rasuulli guddoo qureesh miite biyya isaanitti baqate xaa'ifitti guddoo miidhan wanni sun sammuu nama muslimaa keessaan baane lammaffaa lola waggaa tokko dura amma argame kana gaafa fatxii makkaatiin booda xuneynitti gosa biyya hawaaziin jedhamtanaa wal lolan gosti tun qooda guddaa irraa fudhatte lola san keessa jirti saniifuu sammuu islaamaa keessatti gurraattinna baay'ee jira diinumma jira lammata eega caphanii xaa'ifi galanii gojola fi keessa seenanii muslimni gojola kana hiikuu dadhabee biraa deebi tulleen gadoo biraati gadoon irraa boodaa jaarsa isaanii aaqila hayyuu guddaa tokko jira urwaa ibnu mas'uud athaqafii jedhama namtichi kun muslima tahee gosatii yennat amantii dhaqqabsiise jedhee amantii islaamaa tana baadhatee itti gale nama kana ajjeesan ummanni muslimaa akkaataa inni itti du'e sanirraa baay'ee gadoo fuudhan ka rasuullis egaa alayhi salaatu wassalaam yeroo achirraa deebi'u ummata hawaazin kana addaan cabsee akka warri hawaazin kun magaalaa xaa'if san marsee karaa mararraa hidhee akkasitti taa'u godhe kun amma isaan rakkise waggaa tokko guutuu haga islaamni amma olii gad deemee biyya hagam duulee deebi'u kana isaan marfamanii achi keessa taa'an marfamanii taa'an maanguddoon isaanii walgeettee wal mari'atte jaran arabni hunduunu muslima tahe islaamni araba bira dabre amma aalama hunda deemaa jira aalama hagana ga'u kanaan loluun dandeenyu gosti gugurdoon obbolowwan kennaa warri qaysi caylaan jedhamu ka akka qaxafaan ka akka suleym ka hawaazin hunduu muslima tahe nu maal haa taanuu jedhan lammata ammallee warrummaan nu waliin dhalanne ka hawaazin maalik ibnu cawf nasriin marsee kun okkana nu jala ta'a karaa mara nurraa hidheeti duraanis lola isaantu nu seensise ammallee karaa nurraa hidhanii duula nurra bahanii akkana ta'anii tafiitii aqlii qabanii islaamanii waraana muslimaa tahanii nu marsanii nurra ta'anii maal taana jedhan sadaffaa biyyi tun duraan daldalaan jirra biyyi teena nagaya dhabde biyya lolaa taate karaa martuu nurraa hidhame biyya baasha nu seente oola nu seene beeloyne akkana jiraachuu hin dandeenyu maal taanedha
lammata dheengadda obboleessa keenya jaarsa keenya hayyuu keenya Urwaa ibn Mas'uud Thaqafii ajjeefne borillee kabiraa ka aqlii qaboonu irraa deeme Muhammad dhaqeen ajjeefna akkanaan dhumna maal taane inni wal mari'atan marii dheertu booda aboome maanguddoo Muhammad taa erginu jedhanii murteeffatan maanguddoo gurguddoo nama jahaa dura taa'aa jaarsa isaanii Abdi Yaaliil ibn Mas'uud godhanii rasuulatti ergan maaliif ergan amantii muslimaa qabadha nulleen islaama taane kunoo rasuulatti harka kennannee muslima taaneedha itti maadhanii maanguddoon tun Madiinaa dhufte ajaa'iba rabbiiti gaa maanguddoon gugurdoon Thaqiif qabdu Madiinaa dhufte arda wallaahi waan nama ajabsiisaati warri kun ikhwaani yoo isin seenaa gubbaa laaltan warra waggaa kurnyeesso'o bi'tharra rasuulli zamane rasuulli deemanii Xaa'if dhaqesan tokkoon manat itti dhaqee kadhate rasuulli alayhi salaatu wassalaam aboona waliin dhaabadha rabbii guddanna ergate aboo mani na kafare na wajjiin dhaabadha na qarqaara harka na qabaa jedhe tokkoon manat itti dhaqee maanguddoo tana ikhwaani waan nama ajabsiisa isaan kana amma deemanii isatti dhufan laal harka kennatanii rabbi akkana godha garkunu kadheen gaddati manatti dhaqxee kadhattu dhufee manatti dhufee si kadhata arda laal rabbi akkana wal jala garagalcha yoo guyyaa tokko milkoofte milkiin tun abadaana wajjiin teetti jettee akka ilma namaa ilhamtuun ilaalle yeroo tokko siif yeroo tokko sirratti ammoo yeroo tokko si gammata yeroo tokko si rifachiifte adunyaan akkas jiruun adunyaa yeroo tokko ol si kaafti yeroo tokko gad si buufti yeroo isaan dhufan mee maanguddoo hagasan ka hagni sun walii galanii guyyaa san rasuula akka badaa godhan bar akka badaa akka ilma namaa namni hin goone godhan bar kopheen dhaananii dhaga'an qo'anii magaalaa keessaa baasan subhaanallah hunda isaanii rabbi arda fide waliin gaye akkuma rabbi gartu isin agasiin geettu allahu akbar mee rasuulli alayhi salaatu wassalaam ikhwaani jara bifa akkanaa badii hagana geettuana hojjatte maaluma godhamee arda dubbiin achi jirte amma mee rasuulli alayhi salaatu wassalaam jara kana bifa tamiin qeebalame wallaahi rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam akka gaaritti fuula gaariin qalbii qulqullu geega qeebale rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam waa tokko waan badii guyyaa san isaan hojjetanii ittiin dubbanne rasuulli aboo isin guyyaa ammana si dhufe kaa yaadatta takka waan hamtuu ittiin dubbanne nama tokko yoo inni ka duraan kabajaa qabu yoo inni cabe waan gaafa inni si miidhee san itti kaasuun isa gubu garaa isaa gubu miidhu itti gaafne rasuula rabbi alayhi salaatu wassalaam akka sadarkaa isaanitti hin qeeballe rasuulli akka sadarkaa ifitti qeebale akka sadarkaa rasuula rabbitti qeebale akka sadarkaa ifitti qeebale mana diqqaa tokko masjida keessa ijaaree fi achi qubadhaa jedheen masjida rabbii kee qubsiise mushrikaa beekammoo haa achi kee taa'anii salaata muslimaa kana laalanii muhaadaraa caqasanii gorsa caqasanii darsii caqasanii waa barataniif guyyaa hagam achi taa'anii geejjibni isaanii alatti hiikkatan magaalarraa ala mucaa diqqaa tokko ka isaanii ka waggaa 20 jiru Uthmaan ibn Abil Caas jedhaniini geejjiba isaanii isatti tiksa yeroo isaan acheesan zuhrii geejjibatti deebi'an inni biraa cehee dhufee rasuula rabbi dhufee waa barata isaan shakkii kee jiran inni ammoo yeroo muduraatiin muslima ta'e Uthmaan ibn Abil Caas kun yoo rasuula rabbii dhabee rasuula rabbii irra fedhaniin Abu Bakr Siddiq dhaqee warra barata allahu akbar haga rasuula rabbii jaalate tokko nama kana osoo akkasitti jiran egaa ikhwaanii maanguddoon tuun islaaminaa amma murteeffatan garuu nu gosa jabdu ummata kabajaa qabu waa tokko sharxii haga tokko kaayannee sanirratti muslima taanaa jedhan sharxiin tun maal sharxiin tun amantii islaamaa keessaa waan nu jabaateef irraa lakkifne isinis haga san nu hayyamtanii akka nuuf irraa lakkifnu waan haga nu laafee fudhanna jedhan kana gartuu isin biyyabduu fidanam tokkoffaa
جارساني عبد ياليلي كانت دبته واي زنا را دبته موغس طائف تاني مر ثقيف واي زنا كان مال زنا مال جراچون دندينو يرو هنديو نمني كينا كانان تسينا كانان اكا قبم بربانو غوتمتي نما ثقيف يو زنا غود اكا زنا ني سرت حراما تاني نو غود اي جاي ربي كنا متونغا في جباتي زنا نو حلال جاي دور امنتي اسلام اساون بربادن حاجه فدن درباني حاجه فدن قبطو بربادن رسول ربي عليه الصلاة والسلام مال جرني هو عليكم حرام دبين قابدو وان هاسو قدام برباش سمكن يسن رتي حرام رافقات دايدن دبين قابدو مال ربي قد جر ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا أبو زنا تنكلاين ايدوان همتو تنردي ذن تلمتا مال جر ربا جر هريد ألا كان دلدلا ورا دلدلا هريد ألا فدنا كان akka nu hayyamtan horii dhalaa akka namni keenya nyaachuu danda'u nu hayyamaa jedhe kan amantiin islaamaa sila akkanuma odoo namni sharafee beekta sila akkanumaan baddisiinu sharafeetuma haga fi fedhe kiisha keeyyaatee akka kan karra darbuu barbaadeen maal jedhe rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam haraama irraa fagaadhaa jedhe rabbii gudda jedha yaa ayyuha alladhiina aamanu ittaqullaha wa dharuu maa baqiya min arriba in kuntum mu'miniin rabbiin irraa fagaadhaa jedhe eega siigaa waan khamrii gaafatanii nu dhisi jedhanii rabbiin hundayyuu haraama jedhe rasuulli rabbii irraa dite waan isaan gaafatan san keessaa waa takkailleen hayyamaneef rasuulli alayhi salaatu wassalaam maal wanni waan ati filmaata qabduu miti hayyamu waa sadii amantii islaamarraa darbuu murteeffatan zinaa darbuu ribaa darbuu khamrii darbuu tana hundaa rasuulli rabbii alayhi salaatu wassalaam irratti dite akkuma ummanni bal'aan jiru akkas jirtanii fudhadhaa jedheen akkasitti amantii fudhatan barumsa keenya katti aanu keessatti yoo rabbiin guddaan achiin nu gahe bal'innaan egaa siira rasuula rabbii alayhi salaatu wassalaam waan hagafe achirraa itti dabarra wallahu subhaanahu wa ta'aalaa